خرانديغان يو غوساتي حماتن مالي قوتتن ني قوفن يو وسنا نياتن مالي دلدلتن ني اركتن يو ايمانا نياتن مالي شيكو عليرو غرباتو كوتو ما نما دلغا هوري وباسا وندق يعني نبيت ايرو در achuma osoo jiraatu fijaa qaba kana namni namaaf dalagu fijaa qaba fijaan isaa amatatti soogida kilo 3 soogida kilo 3 kana ogaa amata khannameef inni fuudheetuma bishaan naqa bishaan bahariitu jira bishaan muguddaa sanin naqa amatu akkasuma naqa amata khan namni gorsee maaliif walitti qabannee asinne itaa yennaan أنا سمعت إن كماله ولي كبردة كمين قدرة جديدة خنا أمتا الراماجيدا خنا وسو ديمني بكسيلاتنا كوسان أوجاجو سو قدي إني دورنا كيسان أكسمة تاوجر إمبين خنا أشر راساني سورته خدراني تيو جندي فاتيچو نجادي خرايات تبي غرغرتا رايچو sani khannate na gurgura da ajeen isaani sirra fuudhani ogaa gurgurtan basho na bitana fida ajeen ogaa kana irra fuudhani deemanini osoo khara deemani aduun itti diite mana mootichaa tokko goran mana mootichaa san bulanii akkasuma khutanii nama hunda bula mana mootichaa sanii gizee ichi deemanis ogaa bulan nama tokko deemana sanitti waan baramaadha keessummaa bulteerraa namni tokko numadu kana isaan nama sadii warri wajji yaa'u jiru bakkatti yaan dhaqanii soogidisaniis gurguranii fi bashoo inni jeenis bitanii fi deebi'anii jechuudha osoo deemanii bakka halkan duraa bulan san ogaa gahan ammaas bultiin itti geeyse achuma bulan ogaa achi bulan bashoonis manuma san keessa jirti halkan keessa jechu bashoon maaltu nama sana ajjeesa hin beekamne jechu nama du'u malee kana bashoo duute bashoo achi keessa jirtu santu edaanuu nama kana wanni achi keessatti halkuu ajjeesa keessummaa bultee ajjeesa mana kana bofaasu keessa jira bashoon bofa kana ajjeeste jechu ganama gizee khaan bashoonni jirti bofni du'ee jira namni tokkollee hunduun mootichi isin hundinuu deemtanii ar namni tokkollee hunduune maaltu akka nama hinduin godhee jee gaafate kana isaanis wal gaafatanii humaallee jaanii gizeen fi mana keessa laalanu bofni du'aa jira jechu saniifu bashoon ajjeeftee jirtimi bashicha kana dhiisaati deemaa jechu asin adiisaadha bashichi imaanaadha hin dhiifnuu janii didan isaanis imaanaadha mire didan kana bashoo kana ziqaya daabani beeytaniimi daaba dheedhii kana shaakoo takka jechu kannee bashicha kana naadhiisaa deemaa jeen imaanaadha hin tafuu janii didan lama godhe hin ta'uu didan sadi godhe hididan osoo akkasiiti waa wayyaa kanninaan isaanis irraa wal gaafatanii dhiisanii deeman amma gaafa ichirraa deemanii shaakoo sadeen san fudhatanii shaakoo hanga kanneen fudhatanii deeman ichirraa deemanii ogaa bakkatti galan san gahan gurbaa imaanaatti kannati san bira ogaa gahan imaanaa san balleeysan gurbaa san waa xiqqumatti kannaniiti hunda karaarraa meeysanii jechuudha ifiidda fudhatan kana inni hanga xiqqaa harkate san osoo waliin dalaguuti wanni inni qabuuf san guddateef jarri waan guddaa haqa silaa isaa kannamuu qabu san addaamee ifate guyyaa sanirraa kaasee wanni isaan dalagatan gad deemti malee waliin deemti zeeroo taatee jechuudha osoo deemanii manuma miskiinticha mana namaa dalagatu hawaati qotti kannanii biraa deeman san isa osoo sadaqaa kadhatanii isa bira gayanii jechuudha khadhaa mudatanii gizee khadhaa mudatan inni isaan beeke isaan ammoo isaan beeyni kana taa jeete isee nyaachisee haasoysisee
maal taatan isin akkana gaafa akkanaa ni yaadattanii hoggaa jaaniin jeen een yaadannaa ati isa sanii jaaniin jechuudha. Ani isuma sanii aboo gaafa san akkana jaanii isaanis adii himan. Ambar hanguma isin naa kan tansantu akkana naa guddatee isaan ammoo ka duraan qabanii fi kanummaa fudhatan waliin zeeroo ta'e. Sanirraayi sheekoo keessatti naggadatanii harkatan yoo imaanaa nyaatan malee qotatanii quufan yoo wasana nyaatan malee harraan deegan yoo gosatti hammaatan malee wanni irraa jaaniif tanaa jechuudha. Hibboon kun sheekoon kun kanaan goolabamee jechuudha. Saniifuu akkuma dura dubbanne sheekoon akka namni waarraa baratu akka namni xiqqaan waarraa baratu taasisaa galatooma. Okay, Jamal gaafii teenya xumuraadhaa wanni ta'u maali? Sheekoon yeroo hedduu galgala haasawama. Sababni isaa maaliif? Lammadaa ammas hibboorratti reefuu wanni daganne gaafii gaafatanii yoo deebiin deebisne biyya kannaniif. Maaliif biyya akka kana dhaamsa maaliif keessaa qaba? Wanni galgala dalagamuuf Humaatiin takka hojuun qabdiimi namni xiqqaan khaanis horii bobbaasaa khaan horii bobbaasaa hundinuu yeroo tam bakka takkatti argama galgala argama. Saniifuu isaan san hunda yeroo hanga hiraanni qophaa'ee fi ijoolleen hiraata eeggatutti walii qabaniiti hibboo kana gaafatanii sheekoo kana tapsiisanii akka isiin hin muynees godhanii hiraataan eeggachiisanii kana keessa isiis waa barsiisuudha jechuudha. Tanaaf galgala filatame. Saniin ala ijoollee qe'ee ooltu. Akkuma dura jenne manguddoon gadaamoojjiin qe'eetti deebite guyyaa ni taphachiisti. Yaa manguddoonis qe'ee guyyaa urmiin deemee waan jiruuf mana oola. Ijoolleenis qaraatii irraa deebitee mana oolti. Sanbooda isaan lamee waa waliin ba'aniif jecha. Sheekoo gizee jee maal jalaa jaa? Sheekoo hariiroo. Hibboo gizee jee maal jalaa jaa? Hibbakkaan taatee hiyyaa fiitee hijiba taatee karabbii dhugaa taatee. Waliigallee duraan dursee gaafii gizee gaafattee biyya kannitee fi gartee biyya dabarsitee kannitee wallaalaan hanqam takka akka biyya dabarsaa kannaa jiru dhaloonni ammaan tanaa eenyummaa isaatii fi seenaa isaa yoon beeyne hawaa barate dhaalmayaan akka biyya irraa fudhatu kan irraa ittiin hubatamu ta'a jechuudha hibboon. Sheekoon ammoo safuu duudhaa eenyummaan dur amantii aadaa safuun dur dabree jenereeshinni kun eenyummaa isaa ifiif dhaalee ilmoo isaatii fi jenereeshina isa booda jiru akka dhaalchisuuf hayyoon sheekoodhaa guddoon. Yeroo ammaan tanaa obboleeyyan keenya biyya alaatti maatii horanii ilmaan dhadhalanii sagantaan akkanaa qophooytee fi ijoolleen isaanii afaanii fi sheekoo fi hibboo akka barataniif carraan babal'aan warri aadaa guddisu warri dhimmi ilaallatu warri sheekoo fi seenaa akkanaa beeku gama miidiyaatti as bahee dhaloota biyya alaa jiru afaan Oromoo akka baratu afaan naannoo lammii itti keessa jiru sanii acinatti akka baru akkasumas naannoo magaalaa kanneen akka Finfinnee Adaree Biyyoo Dirree Dawaa hedduun afaanii fi sheekoo riyaalitii afaan Harargeedhaa orijinaala san riyaalitii afaan Wallaggaa dhugaa san riyaalitii afaan Shawaa riyaalitii afaan Jimmaa Khamisee Khawalloo hunda isaaniitu jechuudha. Kutaalee Oromiyaa loqoda isaaniitti irraa eegalee aadaa fi eenyummaan isaanii kabajaan akka turuuf sheekoo hibboo fi makmaaksii afoolaaleen garaagaraa barbaachisaadha. Akkasiimi barbaachisa jeetiin amana akka leenjisaa tokkotti. Kanaaf jenereeshinii keenya mana barnoota garaagaraa irraa kana waliin baatanii waan kana hoggaa mana galtan bifa nuti teenya kanaan akkaataan nuti teenya kunu dhaamsa mataa isaa qaba. Kanarraa miti gaafataan yerootu dabaree coqorsaa fi seelanirra nu mudee malee itillee irraa fi dambarkaa irra ta'anii kan dhaamsi dabaru. Kunis dhaamsa mataa isaa qaba. Arraafaasoo isinitti hin dheeressu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii warreen mana teessaniin hordofaa jirtan sagantaan teenya kan guyyaa irraa marsaa duraa asirratti raawwatama gaafii fi deebii yookaan ammoo sagantaan akkanaa akkamitti akka itti fufuu qabu yaada qabdan achi jalannuuf qopheessaa yaada nuu haayaa waan nu hordoftaniif waan hanqa amma nu daawwachaa jirtaniif hedduu galatoomaa. Guyyaa irraan tanaas sagantaa tana qindeessuun miseensa hawwisoo afran qalloo hunda isaanii maatii isaanii warreen nu jala amananii baadiyyaa finnee akka ijoollee tana sagantaa kanaa qopheessinu hayyama ta'anii tiraanspoortii isaaniitiin uffata aadaa kireessanii keessaafuu maatiin
Wailan miseensa Franqalloodha hedduu galatooma akkasumas Baro Entertainment yeroo ammaan tana aadaa dagaagsuu irratti Franqalloo cinaan hin dhaabbadde jechuudhaan kaka'umsa mataa isaatiin kaameeraa irraa eegalee waan sila teeknishaala irraa eegamu guutuutti bahachaa jira anneetiyuub jechuudha obboleessa keenya anneetiyuub hedduu galatoomis hin jenna aadaan tun baadiyyaa keessaa karaa magaalaatti akka dagaagduuf shoora guddaa akka taphattu fuula durattis abdii guddaa sirraa qabna akkasumas Wailan keenya kan nu deeggaraa jirtan hundi keessanuu galatooma Jamal kiiloomeetira 27 kana baadiyyaa irraa qaxxaamuruun magaalaa irraa hanqa addeelleetti nu jala dhufe sagantaa tana qopheesse dhimma aadaatiin walii galee waan hedduu akka shagagitiibii fi wisoo Franqallootti galata guddaan galfadha galatoomii ulfaadhu alla magan asumaan Jamal YouTube ni khee maqaan isaa maali shagagii hordoftoota isaaniitti ibsime Cool Harargee Tube jama amma gagana xiqqaadha isinumaa guddisaan isiniin dhaggeeffattoota obboleessi keenya dhimma aadaa kanaan hedduu YouTube keenya kan sadarkaa kanarratti shoora guddaa nu taphachaa jiru isa kanaaf Cool Harargee Tube subscribe godhaa fi cinaa dhaabbadhaa deeggara waan nu hordoftaniif galatooma alla magan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh